Shamaa harka fuunee kabajamtootaa fi jaallatamtoota hordoftoota qaroo miidiyaa guyyaa har'aa seenaa wal waraansa Israa'elii fi Falastiin qabanneesniif dhiyaanneetiin jirra hanga xumuraattiin waliin tura. Waa'een gameessa Biriteen Arthur Balfour kitaabilee barnootaa UK keessatti muraasa garuu barattoota Israa'elii fi Falastiin waa'ee kanaa bareechanii ibsaniiru. Innis waan har'a jiranii fi ka'umsa waan ta'eefis barreesseera. Waliigalteen Balfour Declaration jedhamu sadaasa lama bara 1917 mallattaa'ee biyyoota lameen keessatti akkaataa garaa garaatti barsiifamaa tureera. Boqonnaa haaraa jalqabbii lola Arabaa fi Arab-Israa'el konflikt waliigalteedha. Kallattii bahaan handaara galaana Meeditiraaniyaatti kan argamtu Israa'el biyya Yihuudotaa Jeewushiin dhuunfatamteedha. Erga biyya taatee hundooftee as biyyoota Arabaa ishee marsanii jiran waliin nagahaan jiraattee kan hin beeknee fi inumaa firri ishee kan warra lixaa taateedha. Sababni isaa isheen kan hundeeffamtes deeggarsa warra lixaatiin waan ta'eefidha. Akkaataan hundeeffama Israa'elii fi hariiroon biyyoota Arabaa waliin qabus akkaan wal xaxaadha malee taateen isaan walitti fidu tokkollee hin jiru. Bara 1917 Biriteen warra Otomaan Tarkii harkaa Filistiimiin baafatan. Filistiin keessatti uummata Yihuudotaa mana ijaaruu jalqaban. Kun karaa labsii Balfour Declaration jalqaba ittiin raawwateedha. Labsiin kun jechoota 60 qofaan birmadummaa fi walabummaa Yihuudotaa akka mirkaneesse seenaa keessatti beekameera. Cinaatti ammoo gochi mirga siivilii fi amantii hawaasa Yihuudotaan ala ta'anii sarbuu kamiyyuu raawwatamuu hin qabu sarara jedhu labsii kana keessatti dabalaniiru. Haa ta'u malee labsiin kun hojiirra oolmaan isaa qal'ateera. Labsiin ministeera dhimma alaa yeroo sanaa Biriteen Arthur Balfour nama jedhamuun mirkanaa'e kun xalayaan nama yeroo sanaa warraaqsa Zionizim jedhamu yookaan biyyoota amma warra Tsiyoonotaa jedhamuun waamaman kanaan geggeessaa turetti ergameen isa keessatti hammateera. Sochiin Zionizimii hiree murteeffannaa uummata Yihuudotaa dachee galaana Meeditiraaniyaa irraa kaasee hanga qarqara baha laga Joordaanitti jiru keessatti akka mirkanaa'uuf gaggeeffamaa tureera. Dacheen sun garuu dachee Filistiimiidha. Labsiin kun akka ibsutti mootummaan Biriteen uummata Yihuudotaa dachee Filistiin keessatti qe'ee isaanii ijaarratanii ollaa tokko uummachaa jiraachuu qaban tumsaa tureera. Labsiin kun uummata Filistiin uummata Yihuudotaan ala ta'an jechuun ibse maqaa isaanii iyyuu osoo achi keessatti hin eerin hambiseera. Warri Filistiin garuu ganamuu hubatanii biyyoota Arabaa yeroo sanaa waraana addunyaa tokkoffaa Otomaan Tarkii jala turaniif deeggarsa siyaasaa fi humna waraanaa taasisuuf waadaa galame keessa eessa akka bu'ee of ilaalanii turan. Impaayera Otomaan jalaa biyya isaanii baha giddugaleessaa guutummaatti haguuguu akka walabaa baafatanii akka deeggartu Biriteen Arabootaaf waadaa galtee turte. Waadaan sun garuu har'a gaaffii ta'ee hafeera. Biyyoonni Arabaa sochiin kun Filistiimis akka dabalatu hubatuu turan garuu waadaa galame keessatti maqaan Filistiin osoo hin eeramin hafeera. Egaa dhaloonni amma jiru Biriteen uummata Filistiin irratti akka yakka hamaa hojjetteetti hubatanii ilaalaa jiru. Filistiin biyya of dandeessee taatee akka beekamtii argattuuf hojiin manneen bara 1920 Biriteeniif kenname garuu lakkoofsi Yihuudotaa gara Filistiin godaananii jaarraa 19ffaa keessa dabalaa turuun itti fufee wal qabatee hanga ammaatti hojii manneen sun osoo hin hojjetamin hafeera. Bara 1939 Biriteen lakkoofsa uummata Yihuudotaa waggaatti gara Filistiin godaananii 10,000 akka hin caalle murteessitee turtus yoo rakkoon addaan cite malee uummanni kun 10,000 osoo hin taane dachaadhaan gara dachee Filistiimitti godaanaa turaniiru ammas itti godaanaa jiru. Bara 1940 ajjeechaa suukanneessaan Naaziin Holokaastee hordofeen Yihuudoonni wayita hammaatuu baay'inaan gara dachee Filistiin godaanuu eegalan. Yoona kanam uummanni Yihuudotaa biyya of dandeesse hundeeffachuuf aanga'oota Biriitaaniyaatti boo'uu eegalaniiru. Dubbiin wayita hammaatu bara 1947 dhaabbati biyyoota gamtoomanii UN Filistiin akka Arabaa fi kan Yihuudotaa jedhamuun akka qooddamtu yaada rimee dhiyeesse. Yaadni kunis biyyuma Filistiin uummata Yihuudotaa garas baqataa turaniif akka dachee taatu yookaan akka biyya taatu UN murteesseera. Murtee UN kun garuu miizana isaa kan hin kaasneedha. Magaalaan Yerusaalemii fi naannawa ishee ammoo aboo idil addunyaa jala akka galtu dubbatanii turan. Kana jechuun dachee Filistiin kana fuudhanii
iddoo duwwaa yookaan bakka warri addunyaa ittiin bulchu UN jala galtee akka teettus kan murteessan bara 1948 yeroo hawaasni Yihuudotaa Biriteen jalatti abboomaan bara 1948 wayita abboomu Israa'el biyya of dandeesse taatee UN'n hundoofteerti. Hundaa'uu qofa osoo hin taane miseensa UN's taate walabummaan Israa'el labsamuun waraanni yagguma sana eegale. Sababa waraana kanaan lammiileen Filisxeem kumaatamaan lakkaa'aman qe'ee isaaniirraa buqqa'uus kan jalqaban baruma hundaa'insa Israa'el kanarraa tokko jedhee kan eegaleedha. Waraanni Israa'el ifatti yeroo jalqabaatiif kan geggeeffame bara 1948 hanga 49 bara jalqaba Israa'elitti hundoofteedha. Booda waliigaltee dhukaasa dhaabuu irra ga'ameen Israa'el lafa UN qoodeef caalaa fudhattee lixa Yerusaalem dabalatee lafa Gaazaa yookaan ammoo lafa Filisxeem to'achuu jalqabdeerti. Yordaan ammoo West Baankii fi baha Yerusaalem yoo qabattu Masriin Gaazaa fudhattee turte. Lafti Filisxeem akka foon qircaatti gara ciccitee ummata ollaa isaanii jiraniif kan kukkutameedha. Filisxeemota yeroo sanaa miiliyoona 1.2 ta'an keessaa kan ta'an keessaa walakkaadhaa ol kan ta'an qe'ee isaanii irraa buqqifamanii ari'amaniiru. Bara 1949 hanga bara 1960 keessa buqqaatonni Yihuudotaa fi godaantonni biyyoota Arabaa kaanii miiliyoona 1 ta'an akkasumas Yihuudonni haleellaa Holocaust baqatan 250 ta'an Israa'el qubatan. Biyya amma Israa'el Yordaanii fi Masrii gidduutti dhiphattee argamtu warra Filisxeem roorroodhaan manca'anidha. Israa'el erga walabummaa ishee labsattee gadi hin teenye. Qaamaan Araboota gidduu hojiidhaan garuu gama lixaa jirti. Bara 1956 fi 57 Birteenii fi Faransaayitti hidhattee Masrii weeraruuf kaate. Kaayyoon ishee bo'oo Suwiis doonii fi banuu fi Filisxeemonni karaa gammoojjii Siinaa akka haleellaa irratti hin raawwanne gochuudhaaf kan isaan dandeessisuudha. Kana jechuun warroonni Faransaayii fi Ingiliz dabalatee warroonni gara lixaa kun bo'oon Suwiis yoo Israa'eliin kan to'atamu taate faayidaan isaanis guddaa waan ta'eefidha. Baruma kana keessa UN gidduu galuudhaan Gaazaa fi Siinaayitti daangaa godhe. Kunoo osoo kanaan jiru bara 1966 keessa wayita Firaans Israa'eliif meeshaa waraanaa dhiyeessitu dhaabdu Ameerikaan ammoo hedduminaan itti gurguruu eegalte. Kun Israa'eliif humna guddaa waan ta'eef lola biraa akka eegaltu ishee gargaare. Daangaa UN Siinaay keessatti daangesse cabsitee seenuu dooniiwwan Israa'elitti ulaa turan cufuu fi qoccoluu ittuma fuftee turte Masriin. Kanaaf Israa'el bara 1967 haleellaa tasaa irratti bantee Siiriyaa fi Joordaanis waraana sanatti makamaniiru. Waraana guyyaa 6 ture kanaan Israa'eliif injifannoo argatte. Yerusaalem bahaa guutumaa guututti West Bank, Gaazaa, Golan Heights fi Siinaay walitti qabdee fudhatte. Waggoota itti aanan iddoowwan kunneen keessatti qubsumni Yihuudotaa akkaan heddummachuu jalqabe. Waraana bara 1967 sana booda Israa'el kaartaa baha giddu galeessaa akka haaraa fi isheef tolutti tolchitee addunyaadhaaf mirkaneessuu jalqabde. Bara 1973 Masrii fi Siiriyaan qindoomuudhaan Israa'eloota Siinaay fi Golan Heights weeraruun jiran dagachiisanii haleellaa irratti banan. Lolli kun waraana Yom Kippur yookaan waraana onkololeessaa jedhamee beekama. Israa'el erga miidhaa hamaa dhandhamtee booda of barte. Osoo hin qophaa'in waraana keessa dhuftee hin beekamne keessa seente adda waraanaa lamaan ofirraa qolachuuf gadi teesse. Humnoonni Israa'el soduudhaan gurmaa'uu eegalan. Osomaa ofirraa qolatanii bakka qabachuu jalqaban. Garuu inni haalaan salphaan waraana bara 1967 irratti injifatan seenaa ta'ee hafe isa 1973 irratti hin hojjenne. Waraanni 1973 gabaabaa ture garuu waraana addunyaa maraa jijjiireera. Gama dippiloomaasiitiin yoo ilaalle Masriin dhiibbaa Yuuniyeen Sooviyeet jala bahuun Ameerikaatti michoomte. Dhumarratti gammoojjii Siinaay deebifatteerti. Garuu adeemsa dippiloomaasiin argatte malee waraanaa miti. Erga dhukaasni dhaabbatee waggoota muraasa booda dura to'annaa Ameerikaatiin waliigaltee nagaa Israa'el waliin mallatteessuun lafa kana deebifattee fudhatteerti. Waliigalteen Camp David milkaa'ina dippiloomaasii waraanaa bara 1973 booda argame isa guddaadha jedhamee addunyatti ibsameera. Bara 1977 sadaasa keessa pirezidaantiin Masrii Yerusaalem daawwachuuf sochii dippiloomaasii eegalan. Boodarra Masriin Siinaay deebifachuun Israa'el biyya ta'uu beekamtii akka kennitu waliigalteen mallattaa'e.
Waliigalteen Israa'elii fi Masrii gidduutti bara 1978 mallattaa'e kun waliigaltee Kaamp Deevid jedhama. Dhibdeen Israa'el biraan Libaanon waraanan bara 1982 Israa'eloon hoogganaa dhaabbata bilisummaa Filisxeem adamsuuf Libaanon waraanuu jalqabde. Sababni ammoo gareen Filisxeem muraasni Londanitti ambaasaaddara Israa'el irratti yaalii ajjeechaa raawwatanii turan. Kana hordofee mooraa baqattoota Filisxeem Beeruut keessa jiran Sabraa fi Shaatilaa jedhaman keessatti Filisxeemonni jumlaan akka ajjeefaman sababa ta'eera. Kan ajjeese kiristaanota Israa'el Komishinii Mootummaa Ministeera Ittisaa kan turan Eeriyaal Shaaroon itti gaafatamaa godhee aangoorra kaaseera. Bara 1984 filannoo adoolessa keessa Israa'el keessatti gaggeeffame booda paartileen Liikid fi Laaboor qindoomina uumuudhaan ministeerri muummee Shimoon Peerez biyyattii bulchuu eegalan. Waxabajjii bara 1985 Israa'el humna ishee Libaanoon keessaa baastee daangaa irra qubachiifte. Fincila Arabaa inni jalqabaa bara 1987 kan eegale of dagatanii turan waggoota hedduun booda kan eegaleedha. Muddee keessaa fincilli intifaadaa jedhamu iddoowwan Israa'elootaan qabamanitti eegale. Kun ka'umsa hundeeffamaa Hamaas ta'ee Hamaas osoo baay'ee hin turin Israa'el irratti haleellaa suukanneessaa gaggeessuu eegale. Bara 1991 ammajjii keessa Iraaq waraana kana keessatti hirmaattee waraana galoo galaanaa jedhamuunis beekame. Iraaq waraanicha sadarkaa naannoo baha giddu galeessaatti akka guddatu feeti. Israa'el garuu ajajaa Ameerikaatiin deebii kennuu irraa of qusatte. Onkololeessa keessa US fi Sooviyeet waliin ta'uudhaan erga bara 1949 as yeroo jalqabaatiif Israa'el Libaanoon, Siiriyaa, Joordaanii fi Filisxeem magaalaa Maadriiditti walitti fiduun haala hariiroo isaanii fooyyessuu irratti marii geggeessanii. Dursaan paartii Laaboor Yitzhak Shaamir dhiibbaa US tuffachuun hirmaachuu waan dideef hirmaannaan mootummaa keessaa qabu gadi bu'e. Bara 1992 paartiin Laaboor wayita aangootti deebi'u ministeerri muummee Israa'el Yishaaq Raabiin sagantaa qubsuma babal'ifannaa akka dhaabbatu gochuun paartii warra Filisxeem PLO waliin dubbachuu eegalan. Raabii fi dureen PLO Yaasir Arafaat waliigaltee walabummaa Filisxeem mirkaneessuu akeekee fi warraaqsa jalqabaa intifaadaa goolabuu Oslootti mallatteessanii turan. Waliigalteen bara 1993 mallattaa'e kun waliigaltee Oslo Declaration jedhamuunis seenaa keessatti waliigaltee ol aanaa baha giddu galeessaa ta'ee galmaa'eera. Garuu Filisxeem waliigaltee Oslo akka hin fudhanne mormii isaanii itti fufaniiru. Bara 1994 Israa'el caamsaa hanga adoolessaatti lafa Gaazaa fi West Bank gara caaluu gadhiiftee baate. Kun ammoo Yaasir Arafaat magaalaa Tuunis irraa biyya galuun bulchiinsa biyyaalessaa Filisxeem akka hundeessuuf karaa saaqeefii jira. Onkololeessa keessa ammoo Israa'elii fi Joordaan waliigaltee nagahaa mallatteessan. Hojii nageenya buusuu hojjetan kanaan Yishaaq Raabiin, Yaasir Arafaatii fi Shimoon Pereez muddee 1994 badhaasa Noobeelii nageenyaa badhaafamanii turan. Garuu caamsaa bara 1995 waan hamaan keessoo Israa'el mudate finxaaleeyyiin Yihuudotaa Teel Abiib keessatti Yishaaq Raabiin ajjeesaniiru. Wayita kana Shimoon Pereez aangoo ministeera muummee qabatanii turan. Baay'ee osoo hin turin garuu Puurtaan Likud namtichi jedhamu Benjaamin Netaniyaahuun durfamu aangootti ol bahan. Bara 1999 mootummaan qindoominaa paartii Laaboor Likud Paaraak jalatti aangoo qabatee Filisxeemii fi Siiriyaa waliin marii nagahaa akka itti fufu garuu yeroo sadiif waadaa galee ture. Muddee bara 2008 Israa'elii fi Hamaas gidduu lola hamaatu tokko jedhe. Israa'el ji'a guutuu duula Gaazaatti hiriiruu eegalte. Israa'el Gaazaa cufattee weerara gaggeessuun biyyoota Arabaa gurguddoo akkaan dheekkamsiiseera. Gurraandhala bara 2009 paartiin Benjaamin Netaniyaahuun filannoo mo'achuudhaan erga mootummaa qabatee uummata qubsuma Yihuudotaa babal'isuu itti fufe. Gaazaa keessatti walitti bu'iinsi yeroo hundaa kan hin dhabamne. Bara 2012 garuu Israa'el loltoota ishee bobbaasuun torbaan tokkoof Hamaas irratti opereeshinii waraanaa gaggeessite. Dhimmi qubsuma Israa'el Gaazaa keessatti gaggeessitu dhaabbata biyyoota gamtoomaniin fudhatama hin arganne. Muddee bara 2016 Israa'el biyyoota 12 seera faallaa ijaarsa qubsumootaa yookaan qubattoota Yihuudotaa Gaazaa fi West Bank keessatti gaggeessitu deeggaran waliin akka hin hojjenne labsitee turte. Adeemsa sagalee kennuu sana keessatti Ameerikaan yeroo jalqabaaf hin hirmaanne. Paarlaamaan Israa'el bara 2017 ji'a gurraandhalaa keessa West Bank keessatti dachee warra Filisxeem irraa uummata Yihuudotaa qubsiisuuf labsii baase.
Hojiin Yihuudoota qubsiisuu waggaa 25 turus bara sana waxabajjii keessa eegale. Muddee bara 2017 pirezidaantiin duraanii US Doonaald Tiraamp wayita aangoo qabatu Yerusaalem magaalaa Israa'el ta'uu ishee beekamtii kenne. Kun biyyoota Arabaa fi biyyoota lixaa michuuwwan US ta'an hedduu dallansiise. Bara 2018 ji'a Sadaasaa keessa Masriin UN waliin ta'uun waliigaltee dhukaasa dhaabuu yeroo dheeraaf Israa'elii fi Hamaas gidduutti akka mallattaa'u dhiibbaa guddaa uumanis osoo hin milkaa'in hafeera. Waggaa isaatti ammoo US qubsumni Israa'el West Bank keessa jiru seeraan ala kan jedhamu akka hin fudhanne ifatti dubbatte. Kun osoo kanaan jiru lolli hamaan Israa'elii fi Filisxeen gidduutti bara 2021 hordofee dhoobe. Haleellaa Israa'el guyyoota 11 walitti aansuun gaggeessiteen namoonni 250 caalan du'anii manneen daldalaa 1,000 ol barbadaa'anii turan. Lolli kun jaarsummaa Masriin tasgabbaa'us ergasiis haleellaa qilleensaa fi walitti dhukaasuun karaa lafoo gaggeeffamu hin dhaabanne. Haleellaa onkololeessa 7 bara 2023 waggaa 50ffaa waraana Yoom Kippur waraana Sadaasaa irratti Hamaas raawwateen Filisxeemii fi Israa'el goolama hamaa keessa seenaniiru. Addunyaa irratti biyyi akka Israa'el lakkoofsa uummata Yihuudootaa hedduu qabdu hin jirtu. Waggoota 50 darbaniif qubsuma West Baankii fi baha Yerusaalem ijaarte keessaa yeroo ammaa Yihuudoota 600,000 ol caalantu Israa'el keessa jiraata. Seera idil addunyaatiin qubsumni kun seeraan alama. Kun ejjennoo mana marii nageenya UN fi mootummoota UK'ti. Biyya addunyaa hedduun garuu ejjennoo kana faallaa ta'aniiru. Kana jechuun lammiileen Israa'el kunneen seeraan ala qabatanii jiran jechuudha. Waliigalteen egeree lammiilee Filisxeem waa'een qubattoonni Yihuudoota West Bank keessaa kaafamu waa'een Yerusaalem hundaa ol ammoo waa'een Filisxeem biyya of dandeesse ta'uu madda qoccoolloo hedduu ta'eera. Bal'ina lafa kiiloomeetira iskuweerii 20,770 kan qabdu Israa'el biyyoota Arabaa kanneen akka Masrii, Joordaan, Siiriyaadhaan marfamtee handaara galaana Meeditiraaniyaatti argamti. Magaalaa guddoon ishee Yerusaalem ta'uu ifatti kan himattu garuu beekamtii idil addunyaa kan hin argatinidha. Waraanni bara 2023 ji'oota 15 dura Israa'elii fi Hamaas gidduutti dhohe namoota qorataman qofa 46,800 ol galaafateera. Kanneen akka osoo hin qoratamin gamoo jalatti hafanis dachaa kanaa ta'uu akka malu dubbatama. Sababuma kanaan lakkoofsi uummata Filisxeem 600 hir'achuunis qorannoo dhiheenya kana gaggeeffamedha. Kabajamtootaa fi jaallatamtoota hordoftoota keenya waan waliin turtaniif galatooma.